بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من الأقوال والأعمال لما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. درسين كأن خنراه سورة البروج آية خدتك الرأي إيقلا. درسي تين خندبر خيستي واي سينا أصحاب الأخدود كبابنا ربين إرانو دبته deebi'ee rahmata isaa bal'ina gara laafina rabbii wanni agarsiisu warreen muumintoota dhiiraatii fi kan dhalaallee ibidda guuran isaanii lubbuun jiru kana rabbiin maal ja'a إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. warreen mu'mintoota dhiiraatii fi kan dhalaallee ibiddaan guban kan hin toobatin azaaba jahannamaatu isaaniif jira, azaaba waa gubuutu isaaniif jira. Asirraa mafhumul mukaalafaan nuti furannu warreen mu'mintoota guban, mu'mintoota dhiiraa fi dhalallee kan guban yoo toobatan jannata akka seenanii rabbiin aayita kanarraa furannaa jechuudha. Yoorraa toobatan kunni gartee rahmata rabbiitii fi gara laafina rabbiiti irratti nu qaceelcha. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات warreen rabbii isaanitti amananii tokkichoomsanii dalagaa gaggaarii dalagan. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات warreen rabbii isaanitti amananii dalagaa gaggaarii dalagan لهم جنات تجري من تحتها الأنهار isaaniif tahaadha jannatoowwaniitu isaaniif tahaadha. jannata sanuu kan isa jala yaatu laggoowwan. إن الذين آمنوا warreen rabbitti amananii وعملوا الصالحات dalagaa gaggaarii dalagan. Amanuun bichaan gayaa miti jechuudha. Rabbiin bikkuma takkallettuu yeroo amantii dubbate eegasii dalagaa iimaanaa fi dalagaan gaariin adda nafanii jechuudha. إن الذين آمنوا warreen rabbitti amananii وعملوا الصالحات dalagaa gaggaarii dalagan لهم جنات جنتوونيت إساني تهاد تجري خيات من تحتها سيدة هاجة تونسي من تحتها جلي سيدة الأنهار لقوان جنة أركتون سن جنة لقوان جليان أركتون سن ذلك الفوز الكبير ملكي برقدو لجا رب سبحانه وتعالى.
qixaaxa jalaa bahanii azaaba jalaa bahanii waan sodaatan jalaa bahanii waan barbaadan harkatuun suni milkii gurguddoodha jedha Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Eega warreen Rabbitti amananii dalagaa gaggaarii dalaganirraa Rabbiin nuu dubbate. Yaa'anii warreen faallaasanii hoo galanni isaanii maali? Inna baxsha rabbika lashadiid. Qabinni rabbii keetii jabaadha. Inna baxsha rabbika qabinni rabbii keetii lashadiidun jabaadha. Akkaan jabaadha. Innahu huwa yubdi'u wa yuciid. Kuni gartee dandeettii rabbiitiin irratti nu qaceelche. Innahu inni huwa isaatu yubdi'u kan eegale jechuudha, kan jalqabe. Ilma namaa kana dhabamarraa argamsiise. Waan hin jirre tan hin dubbatamnerraa waan yaadatamtu tan dubbatamtu godhe. Dhabamarraa kan argamsiisee waan takkallee irraa osoo hin laallatin rabbiin ilma namaa kana jalqabee ka uumeetu isaa. Innahu huwa yubdi'u wa yuciid. Rabbiin ilma namaa kana uumaa isaatu jalqabee dhabamarraa argamsiise. Waan dubbatamu taasise. Wa yuciid akkasumas ni deebisa. Yaa'anii eega rabbiin ilma namaa kana uume namni isaa waliin uume hin jiraatin ammaa'uu hin jiraanne kan aakiraas deebisu eeguma isa ta'e isa santu ibaadaa haqa godhata jechuudha. Rabbiin suuraa ruum keessatti maal jedha? وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. Isaatu uumaa ilma namaa tana jalqabee eegasillee ni deebisa. Deebisuu saniitu irra laaftuudha. Rabbi irratti jalqabuudhaa fi gartee deebisuunis isarratti laaftu. Akka ilma namaa kana hubachiisuuf Rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal jedha? Ilmi namaa yeroo waa hojjetu waan takka jalqabee hojjetuutu waan takka tan gartee bikkarraa laallatan qabdu deebisanii tolchuurra ammaa'uu waan cabe takka subbuurra waan jalqaba lafarraa kaasanii kalaqan ammaa'uu uuman santu jabduudha. Kanaafi Rabbiin eega jalqaba inni gartee uume deebisuun sun isarratti laaftuudha. Akka gartee fakkeenya nuu ta'uuf Rabbiin san dubbate jechuudha. Innahu ilmi namaa innahu rabbiin afwan huwa yubdi'u isa kan gartee ilma namaa kana dhabamarraa argamsiise jalqabee kan uume wa yuciid eegasii ni deebisa. Wahuwa rabbiin al-ghafuuru araaramaadha. Kan akkaan namaaf araaramu. Al-waduud akkasuma jaalataadha. Jaalataadha jechuudha. Al-waduud jechuun maqaa rabbiiti. Maqaa rabbii kana akka Fathul Bayaan keessa jirutti ma'ana lama of keessaa qaba. Al-waadu li'awliyaa'i. Ammaahuu kan gartee gabrootan isaa jaalatu jechuudha. Yookaan al-mawduud ladaa awliyaa'i. Gabrootan isaa biratti jaalatamaa kan ta'e ma'ana lameen of keessaa qaba jechuudha. Rabbiin gabrootan isaa kan muuminaa jaalataadhaan ni jaalata. Gabrootan isaatis isa jaalatanii jechuudha. Woo rabbiin al-ghafuuru araaramaadhaan al-waduud jaalataadha jechuudha. Ilma namaa kana gabrootan isaa jechuun ni jaalata. Dul arshii waahila arshii guddoo kan ta'e jechuudha. Dul arshii abbaa arshii guddoo kan ta'e. Al-majiid isa kabajama faarfama. Al-majiid jechuun isa kabajamaa ta'e. Isa tokkicha guddaa kabajamaa ta'e. Al-majiid isa guddaa ta'e kabajamaa ta'e.
فعال أكان دلقا خنتي لما يريد وانفد فعال أكان دلقا خنتي لما يريد وانفد ربي سبحانه وتعالى وانفد دلقا وان إني دلقا نمني قافة تنجر يجو لا ي... لا يسأل لا أما لا يسأل أما يفعل وهم يسألون إن قافة جتشو روان دلقا ران قافة ilmi namaa kun makhluuqni ni gaafatama jechuu waan dalagan. Inna Allaha yaf'alu maa yuriid. Rabbiin waan fedhe dalagaa waan dalage san keessatti namni isa gaafatu hin jiru. Hal ataaka ee qad ataaka dhugumatti sitti dhufee jira. Taqriira goonii jechuudha. Amma isbaata goonii. Hal ataaka sila sitti hin dhufne sitti dhufe. Hadiisu junuud oduun waraanaa sitti dhufee jira. هل أتاك ست رفيجرة حديث الجنود قدو ورانا ست رفيجرة وراني سنكن فرعون حديث فرعون قدو فرعون ست رفيجرة متي ست رفيجرة وثمود وحديث ثمود ورثمود ودون ثاني ست رفيجرة ست رفيجرة بل إنما هو الذين كفروا ورين كفرا في تكذيب كجبسين سكيس التجرني ودوان كان في قرآنه بكجبسيسا بل إنما الذين كفروا ورين كفرا ودو قرآن غيست ست رفتغناه في تكذيب كجبسيس غيس جرني والله ربي من ورائهم بوديسانيتي محيط نسام مرسجر مالف ربي بود دبته جناني ilmi namaa yeroo deessu duuba laalee rabbiin guutumattuu marsee jira duraa fi booda gubbaa karayyuu marsee jira wanni booda kaasitti addatti wanni dubbatee fi ilma namaa kanaatu yeroo waan sodaatu irraa deessuuf duuba waan laaluu fi jaan ulamaa wallahu rabbiin min waraa'ihim booda isaanii muhiitun marsee jira bal huwa inni kuni bal inumaa sanii irraa dhiisii marsuu sanii dhiisii يعني أما هو قرتك جبسيسة سن إذا سيوي هو قرآن مجيد إني قرآن قرتي خب جماعتي بل إنه ما في سيو هو إني قرآن مجيد فارفماته في لوح كتاب غيثة تهادا كتاب محفوظ تكتماته خنمتو نسبرنجين شيطان نسبرنجين wanni irraa irrisuu fi wanni irraa irrifamuu fi wanni itti dabalamu hin jiran. Loox jechuun akka afaan Arabaatitti taabbeellaa yookaan beeksisa karaa biratti maxxanfamuun loox jedhama. Garuu asitti kan itti fayyadame kitaaba loox al-mahfuuz kan jedhamu sun. Irra deebisna. إن الذين آمنوا ور ربي أمنني وعملوا الصالحات دلقا قاري دلقا لو مساني افتهر جنات جنة ونيساني افتهر تجري خيات من تحتها جليسيدا الأنهار لقوان ذلك الفوز الكبير سنركتون ملكي قدادة إن بطش ربك لشديد كبن ربي خيتي جبال إنه رب هو يبدئ إساقرتي أبا مرة جل كبيل من ما خنا أرقم سيس ويعيد إيقدو أنبودا إسني خاساني ديبسا وهو رب الغفور إسارة رماتي الودود جالتات ذو العرشي سايب عرشي يوكان سري قدودا خنتي المجيد إسا توكج خبجماتي فعال مكان دلقا خنتي لما يريد وان الأتاك ستر فيجر حديث الجنود ودون ورانا ستر فيجر فرعون حديث فرعون ودون فرعون ستر فيجر وثمود ودون ور ثمود ستر فيجر بل إنو مالي سيو الذين كفروا ورين كفرا في تكذيب كجبسيدو قيسة جرى والله ربي من ورائهم بوديسان محيط مرسي بل فراديسي هو إني قرآن مجيد خبجمات مجيد خبجما خنته
في لوح كتابة خيست تهادا كتابة محفوظ تكفما خيست تهادا. نكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وأحسن.